Ayyuun nu jalaa badde. Nullee badde jennee barbaanne. Maatii biras dhaqee ayyuun isin bargirti eegaafadhaan isin warri itti bara piraankiin keessan dhumatu. Amma immoo kanaan dhuftanii jedhan. Nama amanuu dhabeyan. Ani ko akkamii amanamtaa dhabar otoo wanti akkanaa kun gochi akkanaa kun kana dura taa'amee beekee biyya kana keessatti namni bar yoo xiqqaatee dhufee mana bulee bahee yoo piraankii ma jedhan sanaas hojjechuun barbaadame gochuu barbaadisi gochuu feetee jechuu kun kaayyoo biraan itti fakkaata normaalii. Namni akkamitti an kana galuudhi namni akkamitti guyyaa cidha isaatiin sargiin sun hundi go'amee cidhi sun hundi go'amee uummanni sun dhufee maal veeloo uffatee dhufte gabbee dhufanaan jettee ala gabbaate. Animmoo mana fincaanii seentu kun shawarii fudhatu faasa'eetiniin uffata ofirraa baasee jijjiiretiniin bilbiluma osoo akkatti sumayyaa jedhee lallaaluu isii naannessu jiru sumayyaa na jira dubbatti deessu ijoollee nama ulsi'ee wanti yeroo jiru achuma dhabe turte mucaan sun maal taate mana fincaanii turte maal taate ni eegaan jirtu yoo gabbaa balballi ulaan alaa banaa jira. Waa yaaddee isiin jirtu duruma sitti mee ture baraan. Hirrafne olii gabbilbilee atillee immoo wanti jettee ana gara biraan na fudhatte kaan situ fuudhee badii situ akkas goosisu. Ani waan walii maratanii irratti maal irraa godhaan maal jireenya isa miti bar jireenya namaa keessaa maal godhaan tokko maqaan kiyyee badee silaas maal godhuree. Ajaa'ibuma. Akkasii namnummaan maatii bilbila obboleeyyan bilbila qaama dhaqa amanuu dadhabee amma dhufte eega gabbaa adeemee hin jirtu. Mucaan tun lubbiin jirti lubbuun jirti shakkii way karatti waa godhanii. Ufajjeesa uffannisicha turteeti way uffannisti way waaf. Maaliif uffannistiidha bar? Maaliif beeka? Maaliif gocha akkanaas raawwattiidha bar? Kaayyoon isii maalidha? Maaltu duuba kana jira? Amma nama ergee beekan waatu giraan haa galuu didan. Nama qabdaati. Addunyaa guutuu irratti waan akkana kan dhagees argellee beeku. Namni guyyaa cidha isaa guyyaa akkamii bada namni gaafa wanti baduu danda'a. Fakkeenyaaf guyyaa cidha irratti osoo dhufin osoo argeen baduu ni danda'a namni. Amma yeroo baay'ee maaltu jira si fakkaate meebii. Garuu akkatti eegachee sargiin godhamee eeganoonni mana gale veeloo godhatee gabbaafatee kabadu awwal marraa yeroo jalqabaatti fargi'an nama akkana badu. Addunyaa irratti dhagameellee beeku argameellee beeku hatta piraankiin nuti argamee beeku waan akkana. Namoota waan gaafan piraankiin yuutu baraan dhumatu. Yoo gaafan obboleeyyan teessoo himu kanas siyaafee moo amma. Boroo barbaadde gabbaatee boruma ulfooftu ni jetti jedhama. Isi warri tuban namoonni amanuu dhabe. Halkan guutuu barbaadaa dhaqee oolee guyyaa guutuu barbaadaa oolee poolis xabiyaa hundatti waajjira poolisii galbeessaa oolee hin barbaadaa jiranii wajjin namoota hedduuti bakka isiitti argamtu hundi barbaadaa oolee namni amanuu dhabe maatis biraas ganda keessallee dhaqee balbala dhaabadde hatta amma nama itti godhe nama olii gaafa facaase ka barbaadu. Akka shollota daatota kenna ayyuun haala kana mana keessaa nu jalaa badde. Meeshaa na bachisiistee akkuma argitan horii bitee sargii yookaan cidha ana jedhamu godhee horii lama tokko kiristaanaa kophaa bitee sangaa tokko immoo kophatti musliimallee bitee hoolatillee itti dabalee nyaata silaa hin jira jedhamu godhee sargii gubbarratti viidiyooleen tokko akka carraa ta'etti ka sargii guutuu nu jala wanti rakkina miimooriitiin kaameeraa afurii waraabame sanuu kaameeraa afurii waraabame kanaaf viidiyoo hunda isin gadhiisee jechuudha ka cidhaatu ka argitan jechuudha. Ammas guyyama amma halkanuma san veeloo fi baafatee bakkuma kan dheetee dhabeyan. Kanaaf viidiyooleen tokko mul'isne hatta meeshaayyuu yeroo inni rarrattabamu nama itti godhee isuuziin guyyumaa wajjin fe'amee sargiyyuu manni wal fakkaataa manni wal biraa achumatti waa hunda ofuma danda'ee hojjettoota illee maatiilleen akka hin dadhabne kiyyas keessillee akka hin dadhabne bakkuma takkatti dukkaana lama keessa goone sargi haala saniin wacii kan hunda baastee manas gibbii guutuu na kireessitee meeshaalee guutuu itti bibbitet haala kanaan baddi. Nuti akkasii nuutu. Ani ammas meeshaaf wacii baasee osoo hin ta'in birriin kama silaa isiifuu kennee haftu sanii ka ittiin godhame kun hunduu jechuudha. Ani wacii xiqqoo itti dabalee jechuudha. Akkuma beekamu. Wanti sun hundi bahee ani bar piraankii jedhame isarra darbine ammallee gara piraankiitti akkam fudhanne. Baay'ee. Hin amanamaan jirru. Namni amanuu didiyaan. Mana dhaqee gaafannaan piraankii keessan dhumatu naan jedhan. Ammas yoo isin illee isin piraankii jechuun ooltan. Guyyaa sargiitiin badde isin piraankii nama amanuu dhabean. Aayyuu na dhageetta namni sun amanu. Atillee yoo akkasaa tapha kana keessa gabbaatee waa taatee jiraatte yoo viidiyoo kana kalaaltu taate aayyuu. Ani ammas wacii na baasiste ati baddee osoo hin ta'in viidiyoo kana yoo ilaalte har'a boroo osoo hin jedhin dhugaa jirtu namni yoo rakkoo adda addaa qabaatte an duraan jaalallee sin qabu jaarsa sin qabu nee rumnes nam tokko harkaan na qabatee beeku naan jette. Yoo akka carraa waa balleessitee duraan badii wayii qabaattee sodaattee jiraattee sababa saniif gabbaatee maan naan jedha waan kana hunda gochisiisee jaalala kana hunda itti himee maan naan jedha yoo booda kijibduu ta'ee na arge jettee qaanfattee sodaattee mana baddee jiraatte hangara kiyyaa rakkoon qabu kootutti dhugaa jirtu naa hima rakkoon tokko hin jiru atu maan dhugaa naa hima
Ana ammas kana yaachisaa jiru ati lubbuun jirta. Mucaan tun fayyamaa qabdi. Way jinni way qabattee jinni nama suwaasti qabattee deemtee qilee wayitti darbiti shakkiya. Jinni maal qabdi boo? Ati situ waggaa meeqas wajjin jiraataa ture waggaa kudha wargaa biyyaa bee. Amala isiin kan beekan isin rakkoo akkana jinni akka walii gadu oofanii qabdi. Waan akkasii irratti argeen beeku kana dura waa'ee kee irra deddeebitee akkanatti himtu akkuma beekamu jechuudha. Akka irra deddeebitee na gaafattu maal malee ani sarara waan darbeen wanta akkasii yaaddee na fuudhi jettee fuudham tole jettee itti seente waan san hundarra ce'ame maallaqa san hunda baaste sagantaa sana fakkaatu qopheessite kan eenyuufuun qophaa'u sagantaan miti shamarre feetee miti dhiirri barbaadeeyyuu intala sanaa fedhee sadarkaa sanatti maallaqa akkana dhangalaasee waan kana hunda qopheessu. Waa hedduu na shakkisiise. Yeroo waa'ee cidhaa ta'e ni haasofnu. Mizeen nu barbaachisu jette. Daddafee sargina godhamu jette. Isa shakkaa jira. Mizeen nu barbaachisu jette. Ammas gaafa mana kireeffannoo yaadatta? Tasgabbaa isin mana guddaa hin barbaadu gibbii kutaa takkitti haa taatu maadabara afaan ciisnaa jette. Edaa isin halkan nagattee deemuu qaba qabdi. Duraan itti addee achi buluun barbaaddu kaa. Yeroo masanii sukko dubbachaa ture bar. Dubbii makiyya. Sargiina goosistee bakka hojiitti nagattee deemuu qabdi. Manni akka itti ba'u hin feene. Dubbii kiyya. Maaliif wacii birrii isaaniitti irraa Ila yoo masanuu otoo yeroo maallaqa haganaa kafalisiin jedhan san dubbii bakka saniitti otoo dhaabdee jechuudha. Otoo bakka sanii dhaabate sadarkaa kanan geettu ture. Eega cidhaaf maallaqni sun hundi bahee mana qabattee ani guyyaa masanuu maal isiniin jedhe irra deddeebiidhaan kilaasiin tokko nugaa akkas nugaa maal gaafa isiin jettu nattiin tolleen wanti sun. Hedduu nama shakkisiistu. Yoo waa tokko dubbadhu afaan keessa na dhoofti jechaan na wanti jechaa turte akkuma isaanis argaa turan atiis argaa turte jechuudha. Ani garuu amma isinii haadha warraaf abbaa warraadha. Atillee ammoo shakkoo eegaleen. Maali? Atillee isii waan isii yaadde kana beektaa wal mormaa turtan yeroo hundaa wal mormatan isinis. Aara baay'inaan akkas otoo hin taane. Ati ammallee naa garuu diddati yaadni kan kenna. Atummaan shakkeessa nanitti. Yeroo hedduu yeroo wajjin waa haasofnu yeroo adarinu yeroo wajjin mari'annu wal loltan isin lamaan jidduutti. Situ iccitii isii waa beekaa ati waan akkanaan ta'u ittaan isiin haa ta'u maaliif ati gara deemta sin jetti. Waan na dho'istee jiraate naa kun amma lubbuu beeka mucoon tun waa taatiin beeku nama. Si galee? Maal jedhan si fakkaate yoo mammaa kan ka dandeettu dhaani jennaanii dhiirsi galee niitii dhaanii jedhani. Meebii nuti waanuma walitti dhiyaannuuf waanuma na dhiyaannuuf dubbii silaatii achi jiru san hunda dhiiftee gara kiyya deebi'uun kee weelaa ta'u tole. Ani yoo sii jedhee jireenyi kan kee hin badinii waan kana itti yaadii buusii baasii jechuun kiyya dugungurreen hojjedhe firaankii jalqabaa sani. Sanirra waan darbe ani waa intala tanaa hojii guddannee meebii waan hojii guddanneef ollatti waan wal beeknuuf ijoollee ganda tokko waan taaneefi kun hin ta'u jedhee jala dubbachuu mala. Akkuma jaalalli nama godhe hunda akkuma qalbiin nama goote hunda deemanii tasgabbaa'in tiyya yoo badii taate isii wajjin wal mormuun kiyya sun yoo badii ta'e gara biraatti akka nu fudhattu yoo si taasisa ta'e weel rabbiin beeka waan anas keessatti qabu jechuudha. Akka namni nama jaalatu ishii jaaladhee ture wal fuutanii bahee jira maatii kana keessaa dhiiseeraa waan jiru. So ana gara biraatti otoo na fudhatu baatte baay'ee natti tola. Zaidoo. Naafi ani maatii kiyya bira fudhatama argachaa hin jiru. Maatiin kiyya kaleessa galgala dhimma kana ati na biraan geesseeti dursa haati kiyya kaastee turte yoo ati bilbiltu jechuudha. Dhagaanii turan beekan dhimma kana isaanis jechuudha. Ati yoo baate hoo maatii kana yoo dhiiste hoo halkan guutuu waan ani hin beekne irratti jechuudha. Otoo beekee waan kana keessaa harka qabaadhee wayii rakkoon qabu hin fudha. Garuu waa tokko wanti nan qabu hin jiru. Obboleessi isii halkan hudhee na keessaa baasuu kadha. Weelaan maaliif cinqamaan maaliif rakkadhaa maaliif ayyuu namnis nu amanutti hin jiru yoo viidiyoo kana kalaaltu taate erga deebi'ee siima. Namnis nu amanaan jiru. Akka isaa waa ta'uu dandeetta. Atummaa yoo fayyaa qabaatte kootuti naan bareedu naa himi yoo naa wajjin jiraachuun barbaadin nama si ergeessa rakkoo qabdus naa himi rakkoo hin qabu. Si galee namni guyyaa cidha isaatiin bahu yeroo jalqabaatiif addunyaa gubbarratti argeen beeku. Guyyaa cidha isaatiin halkan mana galee veeloo baafatee tuman kamachiin bahee badu hin agarreen. Anammas kana yaachise wacii bahee sargii bahee yeroo gubateef osoo hin ta'in wacii bahee fi sargii akkana godhamee xaarii kennu osoo hin ta'in atummaan lubbuun jirtaadha. Waan ati lubbuun jiraachuu kan kee qofa naa himi as baheeti. Lubbumaan jiraachuu kan kee qofa as bahee naa himi hin jiraanu jedhi. San qofa barbaade yoo asii dhufu ka sodattaate an rakkoo hin qabu. Yoo garuu ka kijibaa waan an jettu taate na amantee na amanu baattee mana akkana baasee wacii akkana godhee hin dhiisu jaartii osoo ittiin fuudhin. Boruma ta biraa itti fidee itti seensisan. Ayyuu boruma yoo atummaan ima jiraatte lubbuun nama sani ka shakkiin. Siifinnaa akkasanii guutteerti dhalaan guutte. Yoo ka argitee nutti qoosaa ka jiraataate yookaan immoo jiraachuu jibbittaate. Garuu an kana shakkisee gabbaatee wajjin wayi oftee qilee wajjin darbiti. Hin jiru. Wayi rakkoo wayi uumamee jira. Wayi gabbaatee suuqa beektee waa dha'ee akka hin jenneef ganda guutuu keessa barbaade. Waajjira poolisoota wajjin olii gad deemnee bakka hedduu barbaadne. Bakka hedduutti amma sinaa facaase. Jarru sa'aatii daan furaa guutuu yaadni garuu hiriyyatan poolisoota waan qabu achi keessa wanti jedhan.
na gargaaraniitu waan amanuu dadhabanii isaan illee homaan taatu mee ilaalaa naan jedhan xiqqoo eegaa naan jedhan garuu hedduu na gargaaran jechuudha. Isaan isaa galatoomanii beeki waan kana boodaas dhuftee waan kana beekaa godhe jennaan poolisoota akkasitti aarsan akka yakkaan nu gaafachiisu. Innu seera cabsan jedhama. Seera cabsine. Kijibaan baddiinne achi galmeessisne akka seerasitti isaanis xaaranii na wajjin makiinaa ofii kaasanii gandar deddeemanii barbaadanii manas dhufanii ilaalanii akkami baatee wanni cabee jira wanni badee jira naan jedhanii haala isaanii lallaalan. Akkasii kanaafuu ayyuu yoo viidiyoo kan argaa jiraatte akkasumas namootaan akka tasaa ayyuu argitanii jiraattan dafaatii nu beessa.